waaqayyoof haa ta'u. Jirtu nagaa keessanii galanni waaqayyoof haa ta'u. Torbanarraa warri hin turre on jedhe wayya fakkaata. Meemee warri torbeen turre. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay. Warri jirtan waa'ee maalii jalqabne torbe? Mina saaste malee rikkidha. Qoy maayikiin sii kenna akkatti guddiftee dubbattutti. Kenni maayikii argatteetta eetti kenni. Maayitte. Tokkummaa hafuuraa eeguu. Tokkummaa hafuuraa eeguu. Amma gaa yeroo baay'ee sa'a tokko qabna barumsa dhagatii ta'eef kana gidduuttanii yaaluu danda'a fixu isarraaf yaade jechuudha. Siuma dubbatu egaa ani waa'ee hojii gooftaatiif hidhamee kanan jiru waamicha isatti waamamtaniif akka ta'utti akka jiraattan isinan gorsaa. Ani maal ta'e kanan jiru hidhamee kanan jiru maalitti waamamtaniif waamichatti waamamtaniif akka ta'utti akka jiraattan isinan gorsaa. Translation adda addaa I urge you, I beseech you, I beg you, I ask you, adaraa akka ta'utti jiraadhaa jedha. Eessa taa'ee hidhaa Roomaa cancala baatee miilla isaatti harka isaatti cancala baatee hidhaa keessa taa'ee kana dubbata. Hidhaan Israanyaan yookiin namni hidhame tokko yeroo hundumaa karaatti ba'uu akkaataatti abukaattoon isaa dubbatu ergata himata malee waa'ee hidhaa keessa taa'ee waa'ee waldaa kiristaanaatiin adaraa akka ta'utti Yesuusiif adaraa akka ta'utti Yesuusiif jiraadhaa hin jedhu jedhee yaada. Garuu namni ayyaanni isaa baay'ateef akka namicha kana isa mul'atu garas ofittummaa keessaa ba'ee garas qaama waldaa kiristaanaatiif attamitti akka inni ho'uu diteelii agarre. What is the unity? Jenne deengadda. Unitiin maayin? Unitiin maal mitiin? Uniformity miti unitiin jenne. Unity waan gara biraadha, uniformitiin gara biraadha. Amma gaa tokkummaa tolootaa maaliin fakkeessaa jenne buusaanan akkanaatiin fakkeessaa jenne. Qabxiin guddaan jalatti dubbanne tokkummaa hafuuraa maaliin eegnaadha. Ni deengaddaa somne. Tokkummaa hafuuraa maaliin eegnaa kan jedhu waan shanii dubbanne maal maaliin? Gad of deebisuudhaan, gara laafummaadhaan, taaneo jaalalaan, obsaan, nagaadhaan shanaffaan shanii. Kanaan ennaa inni waan shaniin eegnaa. Gad of deebisuu gaarummaadhaan yookiin immoo garraamummaadhaan yookiin gaarummaadhaan gaarummaa hundumaa walitti agarsiisuudhaan jedha. Ni lammaffaa. Ni sadaffaan obsaan. Inni arfaffaan jaalalaan. Inni shanaffaan nagaadhaan ennaa isarraatu dheeraadha gatii ta'eef isattan darba. Yoo dhuman warra torbee hafeef irra deebi'uun natti toleeyyuu kan asumatti jedheetan bira darba. Mata dureen irra keetti irra jalatti dubbannu hundeen tokkummaa keenyaa maal irratti hundaa'e? Dhidheen gaddaa tokkummaa hafuuraa maal akka ta'e shanan sana qabxii isa dubbanne irratti agarreera. Har'a immoo maal irratti hundaa'e isa jedhuti ilaalla. Mee kadhanna isa dura. Waaqayyoon kadhannu. Haleluuyaa. Yaa Waaqayyoo sagalee kana fideen saba kees fideen ofii koos fideen fuula kee jaajja. Maqaa gooftaa maqaa Iyesuus Kiristoosiin dubbiin kun kan keeti.
sagalee isaa ergee isaan fayyiseedha. Sagaleen si biraa ergama, lallabaa biraa madda miti. Sagalee koo itti bara hunduma waaqtiif lafti hin darba, sagaleen koo hin darbu itti. Namni sagaleen koo bira jiru sagalee koo haa dubbatu itti. Sagalee koo itti. Sagaleen kun kan raajotaa turre, sagaleen kun kan ergamootaa hin turre, sagaleen kun kan eewu miti, kan keeti Waaqayyo. Sagaleen Waaqarraa nuuf dhufu. Inni nama hiiku, inni nama ijaaru, inni nama hundeessu. Sagaleen jireenyaa si biraa nuuf dhufu. Yaa Waaqayyo, sin kadhadha saba kanaaf rakkina keessa kan ittiin dabarru, bara gidiraa nama gidirsu kana keessa kan ittiin gugguufne dabarru, hidhata nu barbaachisa galaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nu galaasi guyyaarraa. Waaqayyo galaa barbaanna. Jireenya keenyaaf kan ta'u bara kana keessa, bara fokkisaa kana keessa miidhagina kee kan nutti agarsiisu, abdii bara baraatti hidhee kan nu qabu, sagalee si biraa barbaanna. Sagaleen si biraa nuuf haa maddu. Nu gargaari kan dubbadhuuf, sabni see akka nu hubatuuf ati gargaari. Yeroon kana booddee jiru ulfina keef haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaan ameen. Tokkummaan hafuuraa maaliin eegamaa isa jedhu dubbataa turre gaddaa. Har'a immoo hundeen tokkummaa keenyaa maalirratti hundaa'ee maalirra jira? What is the foundation of our unity? Mine fagoon nannu dubbii Waaqayyoo kana keessaa ibsaasa guddaan tunaa ifee immoo na agarsiisa kana. Kutaa keenya keessatti maalirratti akka inni hundaa'ee inni jalqabaa lakkoofsa 4 irratti agarra. Akkuma abdii waamichaa inni isinitti waamamtan tokkicha ta'e dhagni tokko jedhe. Dhagni meeqa? Tokko jedhe. One body. Kan inni irratti hundaa'e dhagna tokko jedhe. One body. Egaa isa kana deengaddaa xinnoo isinitti mul'iseera. Xinnoo iyyuu miti bal'inaa isinitti meera waa'ee qaama kana. Dhagni tokko jedha. Buusaan baay'eedha. Dhagni garuu tokkittiidha. Dhagna inni jedhamu mataadhaa amma rifeensaatti inni jedhu dhagna jedhama. Harki qobaatti, ijji qobaatti, gurri qobaatti, inni keessaas inni alaasa ta'u buusaa dhagnaati. Kanaaf tokkummaan keenya maalirratti hundaa'e? Dhagna tokkicha irratti. Buusaa adda addaa miti. Chaayinaa kan jiran warri fayyan, Awustiraaliyaa warri jiran warri fayyan, koontinentii hundumaa keessa warri jiran warri fayyan, hundumti keenya Kiristoos waldaa tokko beeka. There are different local congregations. Even church adda addaatu jira. Congregation duwwaatu hin ta'in church adda addaa biyya lafaarra jira. Dooktirinii adda addaa jira biyya lafaarra. Kiristoos kan inni beeku garuu waldaa tokkodha. Kan hin mul'anne there is unseen church. Guutuu kan taate waldaa tokko jirti. Dhagna tokko jira. Kiristoos gaafa Waaqarraa mul'atu kan isatti walitti qabamtu. Iddoo jirtu hundumaa atmosferii jirtu keessaa baate, addunyaa jirtu hundumaa keessaa baate, koontinentii keessa jirtu hundumaa keessaa baate, gola jirtu hundumaa keessaa baate, ilma Waaqayyoo wajjin kan wal agartu, miseensa waldaa sana kan taate, addunyaa kanarra guuttee baateetti. Haleluuyaa. Lafa jirru hundumti keenya lafa jirru hundumaatti inni beegii jiru, inni mandii jiru, inni najjoo jiru, inni horroon jiru. Achi darbees immoo viileejii keessa rimootii keessa inni jiru miseensa waldaa kanaati. Miseensa waldaa tokkitti kana qaama Kiristoos kana. Kanaaf hundumti keenya isa kan akka ibsutti Roomee 12:4-5 ilaalleen achirratti jala muree darba. Dafiiti. Roomee 12:4-5. Nuyi dhagna tokkotti bu'aa dhagnaa baay'ee qabna. Bu'aan dhagnaa hundinuu immoo hojii adda addaa qabu. Akkasumas
akkasuma nus immoo utuma baay'ee taanee jirru Kiristoositti dhagna tokko nuyis bu'aa dhagna waliiti. Har'a nu jedhee biiga amma turutti dhaga'u amma dhaggeeffadhaa gaa. Nuyi dhagna tokkotti bu'aa dhagnaa baay'ee qabna. Dhagna tokkotti bu'aa dhagnaa baay'ee qabna. Bu'aa dhagnaa baay'ee qabna. Dhagna tokkotti go'e. Bu'aan dhagnaa hundinuu immoo hojii adda addaa qabu. Akkasuma nus immoo utuma baay'ee taanee jirru Kiristoositti dhagna tokko nuyis bu'aa dhagna waliiti. Ameen ameen ameen. Agartanii gaa nuyis maal waliiti jedhe? Bu'aa waliiti jedha bu'aa dhagna walii. Amma gaa qaamni kuni calluma jedhee qaamni hin jiraatu. Mataatti jiraata. Mataa kana mo'ee ukkanni ta'e moggaasa. Efesoon tokko 22-23 anuu dubbisa. Efesoon tokko 22-23 Waaqayyo waan hundumaa miilla Kiristoos jala kaa'e. Ameen. Eessa kaa'e? Waan hundumaa miilla Kiristoos jala kaa'e. Gooftichi waan hundumaa gararraa jiru kanas waldaa kiristaanaatiif mataa godhee kenne. Gooftaa isa hundinuu jala gale hundinuu kontiroolii isaa jala jiru kana maal godhee kenneedha? Mataa waldaa kiristaanaa godhee kenne. 23 waldaan kiristaanaa dhagna Kiristoosi. Inni waan hundumaa karaa hundumaan guutummaa isaatti dhagna isaan kanatti injiraataedha. Kiristoos maalidha? Guutuu. Mee guutuu edha? Isa guutuu kana isa waan hundumtinuu isa jala gale kana maal godheedha? Mataa waldaa kiristaanaa jedhame? Mataa waldaa kiristaanaati. Waa'ee waldaa isaatii there is no joke with Christ. Kan inni masifatee dubbate dhuunfaatti dubbate waldaa kiristaanaatiin waldaa koo jedhe Kiristoos. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Waldaan kan paasterii miti. Waldaan kan jaarsolii miti. Waldaan kan eenyuyyuu miti biyya lafaa irratti. Waldaan kan Kiristoos ilma Waaqayyooti. Kan isa hundinuu isa jala galee, duuni isa jala galee, aangoon dukkanaa isa jala galee, cubbuun isa jala galee, waan hundumtinuu isa jala galeera. Ani fati kan itti rarraanee jirru isa hundinuu jala galee kanadha. Haleluuyaa. Gatii hundinuu isa jala galees nu jala galaadha waan hundinuu. Haleluuyaa. Waan hundumtinuu isa mataanuu ta'e isa nu itti dhamnee jirru kana jala galee jira. Inni immoo guutuudheedha. Haleluuyaa. 23 irratti maayidha? Waldaan kiristaanaa dhagna Kiristoos. Inni waan hundumaa karaa hundumaan guutummaa isaatti dhagna isaa kanatti immoo hin jiraataedha. Inni maal ta'e? Inni guutuu ta'edhaame? Maal afaan keessatti sin ulfaatu siniinoo? Inni guutuu ta'e maay? Mee isa guutuu ta'edhaame? Isa guutuu ta'e hundumaa isa qabu. Fayyaan kansaa, jireenyi kansaa, badhaadhummaan kansaa, olaantummaan kansaa, waan hundumtuu kansaa kan ta'e kana jala nu gashee Waaqayyo. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Kanaaf obboloota koo kana torbee isinitti mul'isuu yaaleera jedheera. Yeroo waldaan kiristaanaa ari'atu Saa'ol magaalaa Yerusaalem keessatti dhee lafarra gototaa manadhaa keessa yeroo buusu yeroo garafsiisu Saa'ol maana ari'attaa jedhe. Eewutti dhaga'ame jechuudha. Mee wanta waldaa kiristaanaadha. Mataa waldaa kiristaanaatti dhaga'ame. Maa jara kana ari'attaa miti. Jara kana miti Kiristoosiif waldaan kiristaanaa. Maalidha ree? Isummaa isaati. Maana ari'attaa naan ati eenyu jedhe. Kanatti na ari'attu ani Kiristoos jedhe. Lafa dha'eedha. Maal akkan godhu feetareedhe gara isaanii dhaqi isaan waan ati gootu sitti himu jedhe. Haleluuyaa. Eewu sitti himaa? Isaantu sitti himaa? Qaama koo kanatu sitti himaa? Buusaa mataa
jala warra jiran kana waldaasaa kanatti sittima dhaqi gara isaanii jedhe gara Anaaniyaa dhaqi jedheen Anaaniyaa ammoo achiin qopheesse laa dhufaa jiraa eegedhe yaa gooftaa namichi kun ijoollee kee beeka meeqa hiisiseerannaan beeka jedhee Kiristoos argeera beeka jedhe haleluuyaa ani mootota duratti aangoo hundumaa duratti dhuga baatuu koo qodaa addaan bahe godhadheera jedhe haleluuyaa buusaan anna kanaa keessattan fidee gasha jedhe isa waraanu isa hidhu isa gidirsu fideen kanatti maxxansaa jedhe maqaan isaa ulfaatu hundumti keenya akkas turre kaan ejjitu kaan xuuxxu kaan sobdu waan adda addaatiin kan beekamne waan ittiin beekamne kan qabnu baay'ee qabna kana hundumaa nurraa harcaasee kotota kana nurraa harcaasee mataa kana jala nu gashe ilmi Waaqayyo Waaqa jiraata mee galata fidaa isaaf haleluuyaa maqaan isaa bara amma bara baraatti ulfaatu isa hunduma keenya irraa urgufe oowwaara qabnu jireenya moofaa nurraa urgufee fidee ajjala nu gasheera miidhaginni keenya sarraati haleluuyaa bareedinni keenya sarraati kanaaf galanni isaaf ta'a haleluuyaa inni lammaffaa torba jira kana jala baay'isee qabxii torba jira inni tokkoffaa ma dubbadheera waan boodii maa irratti hundaa'e tokkummaan kun maa irratti hundaa'e qaama tokko irratti dhanna tokko irratti hundaa'e inni lammaffaa achumatti aansee jira Efesoon kutaa keenya achumatti aansee dhanna tokko afurris tokkodha afurri meeqa afurri tokkodha afura tokko lakkoofsa afur egaa namni yeroo inni cubbuu godhee waan sadiin du'e isa kana beektu this is elementary for you confirmation class it waan sadii firdii sadii so qaqqabe du'a qaama du'a afuuraa du'a bara mitire immediately nama kan qaqqabate garuu maayin du'a afuuraati qaamni duune numa jiraate addaam duuni bara addaam irra hin geenye numa jiraate addaam garuu immediately connectionin Waaqayyo wajjin inni qabu discontinued garagara cite garagara hafe addaam eessa jirtaa hin jiru disconnected afurri nama afura Waaqayyo irraa garagara cite Waaqayyo isa jiraata irraa garagara cite kanaaf yeroo gara keenya dhufe Kiristoos yeroo afurri qulqulluun gara keenya dhufu isa immediately nu qaqqabe kana immediately haaressa haleluuyaa afura isa du'e kana afurri qulqulluu yeroo dhufu isa immediately du'e kana immediately haaressa qaamni keenya fayyina bara eeggata geddarame mitire fayyinni bara nu eeggata eternitiin gatisa tamanneef garuu warra biyya lafaa keessatti jirru isa atattamaan Waaqayyo irraa kaate afura keenya sana afurri qulqulluu yeroo dhufu hinaaressa haleluuyaa kanaaf egaa erga haareesse booddee Roomee 8:16 afurri qulqulluun afura kootiif dhugaa baay'ee maaliif afurichi du'a keessaa ka'eeraam jiraataa ta'eera afurri keenya kanaaf Waaqayyo wajjin komii gochuu danda'a Waaqayyo wajjin haasa'uu danda'a Waaqayyo wajjin walii galuu danda'a maal ta'eera haareera jettanii haareera afurri keenya kanaaf gatii haareef Waaqayyo wajjin wal quunnamtii qabna gaar haleluuyaa jilbeenfattee kanaaf sagalee isaa dhageessa karaatuu deemtu kanaaf sitti dubbata afurri kee jiraataa ta'eera Yesuusiin kanaaf obboleettotaa afura tokko dhaga hundeen keenya kan irratti handoofne kanatti irratti hundoofte warra sila maqaadha inni diin inni gurraachi inni gabaabaan inni dhiiraa inni dubartiin inni fungaan inni bareedaan innati waan barbaadde jettee moggaaftu hundumtinu afura tokkoon Yesuus Kiristoosii wajjin wal quunnamuudhaaf kennameeraaf inaaree afurri isaa haleluuyaa kanaaf obboleettotaa afura tokko irratti hundoofne gaa there is a true God
The triune God, Sillaasee isa jennu, sadan tokkummaa isa jennu, Waaqayyo Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, sadan tokkummaa keessaa har'a biyya lafaatti waldaa kiristaanaa kan wajjin kan hojjetaa jiru, Waaqayyo Uumaa jennee beennaa, Ilmi Fayyisaa jennee beennaa, Hafuurri Qulqulluun qulqulleessaadha. Har'a gaa waldaa wajjin pireediin har'a jiru, pireedii Hafuura Qulqulluuti. This time is the period of the Holy Spirit. The Holy Spirit is functioning with this church. Amen, amen. Barumsa da akkan isin kakkaasuufan immoo iyya lallaba fakkeessuuf. Garuu wantichi barsiisa. Suutuma waan dubbatamuudha. Isin tumuu gaalaa ta'een iyya mal. Isin galee barumsa wantichi suuta waan isin itti himamuun irra jirudha. Qorontosiin naabaas 12. Naa hubattu gaam attamitti hafuura tokkoon kanarratti tokko taane mee dhagaame Qorontosa duraa 12 13 mee dhagaa jedhi dhage. Kiristoos akka dhagna tokkicha isa bu'aa dhagna baay'ee qabuuti. Mirra deebi'i agaluufi ila dhaggeeffadhaas. Kiristoos akka dhagna tokkicha isa bu'aa dhagna baay'ee qabuuti. Bu'aa dhagnaa sun baay'atan iyyuu dhagnuma tokkicha. Noi Yihuudonni warri Yihuudota hin ta'inis warri garbummaa jala jiran warri birmaduunis hundumti keenya dhagna tokko ta'uudhaaf hafuura tokkoon cuubamneerra. Ameen. Meeqa ta'uudhaaf? Tokko. Meeqa ta'uudhaaf? Hafuura tokko ta'uudhaaf cuubamneerra. Hafuura tokkoon cuubamneerra. Noi hundumti keenya akka dhugnuufis hafuurri qulqulluun inni tokkichi nuuf kennameera. Ameen, ameen, ameen. Inni Girikiin, inni birmaduun, inni garbichi jedhe hamma dhageessanitu. Inni garbichi, inni Yihuudiin, inni birmaduun taane. No more distinction. Hallelujah. Amen. Inni birmaduun, inni Girikiin, inni kam, inni Yihuudii ta'e, inni hin ta'inis maal tokko jedhe. Waan meeqa dhunneedhe jedhaaka irra deebii gaa baay'isa go'ee dhagaani amman galaa fi eegin dubbadhe booddee. Nuyi Yihuudoonni warri Yihuudota hin ta'inis. Ilaa nuyi Yihuudoonni warri Yihuudota hin ta'inis. Warri garbummaa jala jiran. Warri birmaduunis. Hundumti keenya dhagna tokko ta'uudhaaf. Meeqa ta'uudhaaf? Dhagna tokko ta'uudhaaf. Hafuura tokkoon cuubamneerra. Hafuura tokkoon cuubamneerra. Meeqa ta'uudhaaf? Tokko ta'uudhaaf. Go ahead. Nuyi hundumti keenya akka dhugnuufis hafuurri qulqulluun inni tokkichi nuuf kennameera. Akka maal goonuuf? Akka dhugnuuf. Akka dhugnuuf. Jedhame? Dhageessanitu warri booddee? Akka maal goonuuf? Akka dhugnuuf hafuurri tokkichi nuuf kennameera. Kanaaf yuunitiin keenya tokkummaan keenya kan inni irratti hundaa'e tokko boodii tokko irratti buusaa nana waliiti nuyi. Isheen buusaa tokkodha, inni buusaa tokkodha, inni harkaa torbee dubbaddeera waa'ee harkaa waa'ee mataadhaa wajjin konnekshinii inni qabu har'a isa keessa litu. Isa torbee barsiifame dhaggeeffadhaa waraabameera. Na baay'ee that's deep. Kanaaf achirratti har'a gaa hafuura tokko warri dhunne warri hafuura tokko hin cuubamne mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'uudhaaf anaanis siinis oriijinii maalummaa keenya keessaa nu baaseeti isin mana qulqullummaa Waaqayyooti nuun jedha dubbii Waaqayyo. Isin maalidha? Amma kan keessa miti jedhachirraa Qorontosa duraa boqonnaa 6:19 isin kan keessa miti gatiidhaan bitamtaniittu isin mana maaliiti? Mana qulqullummaa Waaqayyootidha. Mee mana qulqullummaa Waaqayyoodha? Inni fokkisaa sitti fakkaatu qaamni kun, inni disgrace sitti fakkaatu qaamni kun addoo hafuurri qulqulluu buufatudha. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. He is in us. He is in us with his majestic identity. Ulfina isaa bara baraatiin, guddina isaa bara baraatiin, he is in us.
kunuunsaa qaba. Hin gaddisiifnu gooftaa nu keessa jiru kana. Ameen ameen. Si keessa jira gooftaatu waaqaaf lafa uumetu ardiin kun hundinuu isaan kan ta'e yuunivarsiitiin kun hundumtuu isaan kan ta'etu eessa jira? Maqaa kee dhahiiti eessa jira? Alamuu keessa jira. Maqaa kee dhahi jedhi. Daagim keessa jira. Maqaa kee dhahi jedhi. Daagim keessa. Daagim keessa jiraan naga'e. Achiyoo. Gammachiis keessa jira. Alamuu keessa jira. Tokkoon keenya keessa jira. Si keessa jira. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Waaqatu si keessa jira. Isa si geggeessa jechuudha. Ati gaamana qulqullummaa isaati. Kanaaf daadhii wayiniitiin hin machaa'inaa. Hafuura isaatiin guutamaa malee. Efesoon 5:8. Daadhii wayiniitiin hin machaa'inaa. Hafuura isaatiin guutamaa malee. Maabarratti naqattu maabara tokkummaa hafuura qulqulluu siif haa ta'u. Maabara wayinii si jalaan ta'in. Maabara hafuura qulqulluu gooftaa waaqaatiif lafa kabaju. Kanaafi ati egaa qodaa Waaqayyoo mana qulqullummaa Waaqayyooti. Tokkicha hafuura sana dhuddeettaa, tokkicha hafuura sanaan cuubamteetta, tokkicha sanaan isa tokko nu godha. Sini galee we are one in Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Nuyi buusaanan na waliiti. Buus inni dadhabaan jira, inni jabaan jira nu gidduu, inni laafaan jira, inni giddu galeessi jira. Hundumti keenya garuu buusaanan na waliiti. Kanaaf isa dadhabaa lafatti gattee deemtu hin qabdu. Kun jabaadha jettee lafa laafaatti gattee deemtu qabu. He never wills. Kanan barbaadu Waaqayyo. Isa laafaa wajjin, isa dadhabaa wajjin badannaa jedhee Roomeedhaaf si'a barreessu. Obboleessa kee fooniif jettee hin gufachiisin. Isa Kiristoos du'e lubbuu Kiristoos du'eefiif hin gufachiisin. Foon nyaachuun keessatti cubbuu yoo fakkaate dhiisi bara jireenya kee foon. Isa gufachiisuu keetii mannaa sitti haafu bu'aan isaa. Kanaafi akkasila jedhe Roomee 8:14-18 dubbiftan ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya hafuurichi dhugaa nuu baay'ee dhagaa. Ijoollee abbaa jennee kan itti isa waamnu hafuura nuu kenne jedha. Haleluuyaa. Maal jenne? Mee jedhame? Abbaa jennee kan itti isa waamnu hafuura nuu kenne. Haleluuyaa. Sigare you are not aliens. Isin orma mitiidha. Ijoollee Waaqayyoo Waaqa jiraataati. Abbaa jettee yeroo waamtu si dhagaa Yesuus. Amen. Abbaa keessa fuudhiirra caalaa sittaan. He never follow you wherever you are. But this Father is always surrounds you, leads you. He is at your side all the time. Halkanis guyyaa si geggeessa, si wajjin jira, si wajjin siree ittillee keerra jira. Karaati baatu hundumaa to'annaa isaa jala jira. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Galanni isaaf haa ta'u. Mucaa tokkotu siin galleessa lallabuu dhaggeeffateetu yeroo baay'ee. Nagaaf tokko waan dubbadheetti fakkaata. Ganaman baasiidhaan ficheedha jireenyi isaa ficheedha gara Finfinnee dhufa jedheen taaggalaa jedhe wallaansoon qaba. Yaa Kiristoos ookiin qaamaan allaanne ookiin surraan allaanne. Hunduma qabee ganna darbate mitiitii ture guruchi qallo sakkarraan miti. Innaa ookiin surraan allaanne ookiin humnaan allaanne jedhee takka ture galgalaa jala si adeemu ganama dhabee baasiin ganamaa galagalee inni kaan madaa'ee inni kaan du'ee inni kaan maal ta'e karaatti argee tu ani kanumaa edaan jedhee bu'aa keenyaaf nuuf jedhee protection nuuf qabu mul'isuuf jedhee yeroo baay'ee nu gaddisiisa. Ameen. Waan inni si gaddisiisu waan itti gaddite yoo jiraatte si ooshuuf jedhee si gaddisiisa. Bu'aa keef jedhee si gaddisiisa si cabsuuf miti. Ameen. Kanaafi ijoollee Waaqayyooti isin. Nu ijoollee Waaqayyooti tokkotti cuubamne tokko dhunne gaa. Isaan kun jedhe Wangeela Yohaannis 1:12 irratti fedha dhiiraatiin miti jedhe. Dhiigaaf fooniin miti jedhe.
gara gosa isaa dhufee gosni isaa san simannee warra simataniif garuu ijoollee Waaqayyoo ta'uuf aboo kenneef jedhe. Isaan kun jedhe fedha fooniitiin miti jedhe. Fedha foonii irraa dhalatan miti jedhe. Foonii irraa dhalatan miti jedhe. Isaan Waaqayyoo irraa dhalatan jedhe. Ameen ameen. Maal kenne isaaniif? Aboo mucummaa kenneef. Haleluuyaa. Kanaaf ati intala Waaqayyoo ilma Waaqayyooti ati. The majesty, the God of universe is your God. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Sassi geggeessa, sassi wajjin jira. Galaatiyaa 4:6-7 irratti erga mucaa taate egaa. Erga ijoollee Waaqayyoo taate, erga sarraa dhudde, erga abbaa itti isa waamta ta'e. Kanatti connected kan ta'ee jiru jira. Abbaa erga sii ta'e, ati mooluma isaa erga taate, Galaatiyaa 4:6-7 mee dubbisi. Mee dhagaaga. Isin ilmaan isaa ta'uu keessan argisiisuudhaaf Waaqayyo hafuura ilma isaa isa abbaa jedhee waammatu garaa keenya keessatti erge. Egaa ati si'achi karaa Waaqayyo garbicha miti, ilma malee. Erga ilma taates qabeenya abbaa keetti darbite argachuuf jirta. Ameen ameen. Inni kun xinnoo badaa sagalichi naman kakaasu qabeenya abbaa keetti dabartee argachuuf jirta. Dhaaltuu saati jedhani kan ni kana abbaa gammachiisa. Dhaaltuu mee dhaaltuu edha. Inni kun immoo qabeenyaa isaatti darbitee argachuuf jirtaa edha. Jechichite yoo tokko ta'eyyuu terminoloojiin isaa that's more attractive. Dhaaltuu mootummaa isaati. Dhaaltuu kan isaa kan ta'e. Kanaaf egaa Waaqayyo mirkaneessuudhaaf mucummaa kee mirkaneessuudhaaf jedha sani jalqabaa qabee dubbisu. Ati mucaa Waaqayyoo ta'uu kee kan inni itti mirkaneessee hafuura isaa gara jireenya keetti erguudhaan mirkaneessee. Erga immoo hafuura isaa si ergee ati mucaa isaa ta'uu mirkaneessee. Kan isaa kan ta'e hundumaa dhaaluudhaaf egaa abbaa mirgaati jedhe. Ati haadha mirgaati jedhe. Haleluuyaa. Irraa dhalattee kan isaati kan isaa kan ta'e hundinuu kan koo jedhe. Haleluuyaa. Kana gaa mootummaan bara bara. Kana gaa ulfinni bara bara. Kana gaa jireenyi bara bara. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo bara amma bara baraatti kan eebbifame haa ta'u. Saba Waaqayyoo. Kana fakkaata. This is a unity. Qaamni kun qaamni waldaan kiristaanaa qaama Kiristoos isheen taate ulfinni ishee eeggatu kana dhagaa. On one body on one spirit foundation in keenya. Garuu gaa dhaalli kana kanatti itti dhabdu. Tokkummaana keessa kana kanaatti dhabdu karaa tokko jira. Dhaala kanaan itti dhabdu. Eewutti waamamtaar nu ijoollee eewutedhe allama 3-4 amma ijoollee eewutedhe. Ijoollee Waaqayyoo jedhamne akka waamamnu hin jenne nam. Silas nu ijoollee isaa abbaa inni waamnaa inni. Kanaaf nu maali jechuudha? Ijoollee Waaqayyooti. Amma gaa karaa nu itti dhabnu waan tokko jira. Dhaalicha. Ulfinicha. Fellowshippiin nu isaa wajjin qabnu cut off taanaan garaagara citeera taanaan itti waamamta garuu dhaala isaa wajjin wal quunnamtii hin qabaattu. Wangeela Luqaas boqonnaa 15 keessatti gurbaan maa'edha abbaadhaan waan hin qabu dirshaa koo naa kennidha. Maali mucaa akkasii wayyuu tinfalmine no naa kenni waan nagawwe fudhatee sokkeedha. Gaallamootaa wajjin jedha. Gaallamootaa wajjin gaallamootummaatti dhaqee horiisaa hunduma sabbaasaa harkaa fuudhe godheedha. Tikee horii namaa booyyee namaa ta'edha. Wayyoo jedheedha. Wayyoo nyaataaf dhugaatiin kan irraafe garboonni abbaa koo meeqaa jedheedha. Gara garaatti deebi'eedha. Amma gurbaan sun eewutti waamama. Alamuu kan eewutam kan sirneessaati miti jaran baraasumaan waan sirneessaati. Sirneessaadhaanii sin barbaadu badiyasii jedhee manaa ba'ee addoo gara biraa naqe. Alamuu eewuti. Alamuu sirneessaati. I can't change it.
alamuun sirreessaati. Garuu riisoorsiin abbaa kooti qabeenya abbaa koorraa garaagaraan oolean sababa maali? Sababa yuunitii tokkummaan isaa wajjin qabu qaxii kuteef. There is no resource. Har'a mana Waaqayyoo keessa maaliif deegaa taanee jira? Beektusin hafuuratti waa'ee kashiinaa isaa miti sammuu namaa jira qadafe anuma koo dabalate isini galee deegaa የተበዘበዘ የተዘረፈ ህዝብ ነው ሴን deegaa badhaadhota akka taataniif waamamtanii jedha sagalee Waaqayyoo. Nu garuu badhaadhaa miti. Isa mul'ataa sin hawwinaa, isa abjuu gaarii toorarra Waaqayyoo wajji wal argan sin hawwinaa, isa harkarra namarra kaa'anis yookiin namarra tun kaa'inis fayyisan hin hawwinaa. Kennaan isaa badhaadhinni isaa baay'eedha. Konneekshinii keenyatu laafa. Laafa kan cituu gamada cituu geesse beektusin isa fakkaatti konneekshinii isaa wajjin qabu. Kanaaf abbaa itti waamtu ilma isaati kan isaati sii du'e sii ka'e achirratti hundoofteetta. Garuu rileeshinshiippii natti qabdu maal fakkaata? Riisoorsiin abbaa kee filoo gochuudhaaf gara keetti rileeshinshiippii kee irratti hundaa'a. Rileeshinshiippiin liil ከሆነ laafee jira yoo ta'e riisoorsiin isaa wajjin filoon akka ta'utti hin jiraatu. Kanan asumaan qabadhaa darbaa ideen asumaan kanaaf ati intala Waaqayyoo ilma Waaqayyoo kan inni si guddifate kan inni si dhaashe intala isaa ilma isaati. Riisoorsii sana wajjin garuu wal arguudhaaf riisoorsii barbaadda miti. Abbaa riisoorsii sana abbaa sasii ta'e ilma Waaqayyoo Waaqa jiraataa wajjin wal quunnamtii uumuudha. Haalelooyaa. Waan hundumtuu kan isaatiin waan ati hidhiitti sottu hin jiru biyya lafaa kanarra hundinuu kan isaati. Ameen ameen. Hundinuu kan isaati. Hundinuu waan kooti jedhe. Inni kiisii kee keessa jiru kan Waaqayyooti. Laattus dhiiftus kan Waaqayyooti. Ameen ameen. Mannati keessa jiraattu kan Waaqayyooti. Aduunati qaqqaammatu kan Waaqayyooti. Fayyaanati qabdu kan Waaqayyooti. Si harkaa fuudhuu danda'a barbaanna. Sireetti tolsi gachuu danda'a. Hundinuu kan isaati. Waan hundumtuu kan isaati. Isa hundinuu kan isaa ta'e kanaa wajjin maal fakkaata rileeshinshiippiin kee? Maal fakkaata wal quunnamtiin keessan? Saba Waaqayyoo. Kanaafi inni garuu dafee mucaan garaa isaatti deebi'ee gara abbaa koottan deebi'ee ilma kee jedhamee waamamuun naaf hin ta'u. Yoo alamuu sirneessaati ta'e sirneessa naaf. Garuu manuma keetti garbasaa jedhamee jiraachuun barbaada. No. Sabira hin jiru kun. Haalelooyaa. Mucaan murtoo gochuuf inni itti fiiguun mucaa fiigeen jedhu macaafni qulqulluun eenyutu itti fiigeedha? Abbaatu itti fiigeedha. Maal duwwaa dhaga'e abbaan? Murtoo gurbaa dhaga'e. Murtoo kee duduubaan inni dafee si qaqqabatu harki isaa dheeraadha. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu inni lafatti jirtu. Kanaaf kufaatii keenya isa gammachiisu Waaqan qabnu. Kan kufaatiin keenya isa gaddisiisu. Kufaatii keenya nu kaasuuf kan ariifatu Waaqayyoon qabna nuyi. Haalelooyaa. Itti fiigeedha akka inni garaana ciibsu kun. Haalelooyaa. Maal godhee? Itti fiigeedha. Itti fiigee ammatee gara qe'eesaatti fudhatee galaa dafaa firiddaa qalaa jedheedha. Qubeelaa fidaattan kaa'e. Kakuu galla mucaa koo wajjin hin daganaa. Fidaa qubeelaa kophee fidaa jedheedha. Fidanii miilla isaatti, fidanii harka isaatti, firiddaan hin qalame. The unity is restored. Hallelujah. Kanaga jaalallisa kan bara baraati. Kanaaf unitiin keenya ni lama sadaffaan ishee kan dubbadeen fitaa. Inni sadaffaan lakkoofsa 4 irra jira. Kan inni irratti hundaa'ee lakkoofsa 4 ilaalaa. Maal jedha? Dhaanni tokko afuri tokko ergadee booddee gooftaan tokko ergadee
amantiin tokko cuuphaan tokko olan dabar ole biran urtaale lakkoofsa 4 siraan utaalee dhufe akkuma abdiin tokkicha abdiin waamicha inni isin itti waamamtan tokkicha ta'edha. Abdii mee abdiidha mee abdiin keenya tokkicha abdiin keenya abdii tokkitti qabna tokkicha kan keessa abdiin addaan jiru kan alamuus abdiin addaan jiru kan isa Eeshiyaa jiruus hin jiru gara biraan kan isa biyya Afrikaa nuyi keessaa baanee dhumnees abdiin gara biraan hin jiru. Abdii meeqa? Abdii tokkicha deebi'een dhufaa jedhe na eegaa jedhe abdii bara baraati kun waldaa kiristaanaatiif kan galame isa Awustiraaliyaaf isa Eeshiyaa jiruuf isa Awurooppaa jiruuf isa Laatiin Ameerikaa jiru hundumaaf abdii tokkicha abdii bara baraati. Ameen. Faarfadhaa torbee abbaan taraa warri taraa abdiin keenya jiraataadha. Namatti tolamanii abdiin keenya jiraataadha. Wajjin faarfannaa torbee abdiin keenya jiraataadha. Abdii jechuun maal jechuudha? Abdii jechuun maal jechuudha? Ganaa yaaltacabbaxe wul harkaan kan hin qabatin agriimantiin jiru jira kan nu kenname jira kan harkaan hin qabatamne maayidee Yesuus ani nan dhaqaa dhaqeen iddoo isinii qopheessa iddoo nan jiraadhu akka jiraattaniif deebi'ee dhufeen isin fudhadhaa bara baraanis waliin jiraanna kun maayinne egaa abdiidha kun abdiin kun kan nama meeqaati? Kan nama hundumaa intala Kiristoos ilma Kiristoos hafuuraan kan isa dhalatan hundumaaf abdiin kun kan hundumaati. Nan dhufa jedhe dhufeen isin fudhadha jedhe isin fudhadha jedhame namatti hin tolu nuhuma addanaa jedha seenam tokko duumini labbee rukutannee dilliqnee boo'uun nama nurra jiraa garuu boo'ichi tokko tokko keessa ba'ee kan namatti hin tolle jira malee. Isa dhufee fudhachuu qabeenyaa yooti nuyi maa jallu mettara sirratti qabeenyaa isaati kan isaati nuyi eenyu isatti falu naan dhufaa isinan fudhadhaa iddoo nan jiraadhu akka jiraattaniif kan nama tolu akkeedha. Tasaloniqee keessa duraa 4:16 amma 18 maa jedhalaata Tasaloniqee keessa duraa 4:16 baay'ee jalamurra kanuma gatii ta'e barumsi keenya isa kana nyaggodhee isinitti bee xumuraar baay'eedha. Sagaleen guddisee nama abboomu sagaleen hangafa ergamootaa hin dhaga'ama. Gurratti qaba xurutti godhata maaltu dhaga'ama? Sagaleen guddisee nama abboomu sagaleen hangafa ergamootaa hin dhaga'ama. Malakanni Waaqayyoo sin afuufama. Kana hundumaa wajjin gooftaan waaqarraa gad hin bu'a. Ameen. Warri Kiristoositti amananii du'an dura kaafamu. Kana booddee nuyi warri utuu hin du'in hafne immoo isaanumaa wajjin qilleensa keessatti gooftaa simachuudhaaf duumessa keessa ol hin butamnaa. Ergasii yeroo hundumaa gooftaa bira hin jiraanna. Meesa jala murigaa sawe dhumaa sana ergasii yeroo hundumaa mee jala muraa hundi keessan mee hundumti keessan yeroo hundumaa isa bira jiraanna in the eternity keessa isaa wajjin jiraanneedha. አይመሽም አይነጋም ትናንት የለም ነገ የለም አይኖርም አዱን እንጅሩ ጂን እንጅሩ ሁርጂን እንጅሩ ሰገሌ ዋቀዮ ሙለተዋን ሲሩ ቢፈተን ሂኒው ኢምበሪው ወረሞቱማ ዋቀዮ ከሰ ጅራኒስ ነናሰው አቼ ደሞቱማ ዋቀዮ ከሰ አይዳ ሞቱማ ዋቀዮ ከሰ አይዳ ጂንስ አዱንስ እንጅሩ
hoolichi ifa biyyichaatiidha. Haleluuyaa. Waaqayyo ifaadha sagalee Waaqayyo. Isa aduu kana uume, isa ji'a kana uumetu achi jira. Sin barbaachisu ji'a. Kanaaf eternity jalqabda gaasaa wajjin. This is our hope. This is our hope. Eternity jalqabda isa dhuman qabne 70 miti 80 kiti akkamaatu sala 900 miti bara amma bara idame mul'ata 22 shamme dubbisi kutaa koo keessan jiru nan amma dubbisaa lamaan kunu sumas keessa jiru lamal mul'ata 22 shammaayda daagim duma wangeela sa duma halkanis deebi'ee hin argamu Waaqayyo gooftaan ifa isaanii ta'uuf waan jiruuf ifni ibsaa ifni aduus isaaniif hin barbaachisu isaan bara hamma bara baraatti mo'uuf jiru. Maayilii shitanii jiran galanni Waaqayyoof haa ta'u bara baraan meerra deebii daagi. Halkanis deebi'ee hin argamu. Halkan deebi'ee argaa jirta halkan deebi'ee hin argamu. Waaqayyo gooftaan ifa isaanii ta'uuf waan jiruuf. Waaqayyo ifa isaanii waan ta'uuf jiruuf. Ifni ibsaa ifni aduus isaaniif hin barbaachisu. No need of sun, moon. Udare. Isaan bara hamma bara baraatti mo'uuf jiru. Waggaa meeqaaf? Bara hamma bara baraatti. Waggaa meeqaaf? Bara hamma bara baraatti. Bara amma bara baraatti. This is our hope. Kan abdiin keenya waan itti qalladan miti abdiin kun kanaaf aarsaa of godhan abidda dura dhaabatanii billaa dura dhaabatanii gidiraa gurguddaa dura dhaabatanii itti qalladanii darban aashoof ubbatu yaa mootii abidda dura jaajjanii waggaa kuma mooyi garuu waan tokko sitti himnadhan waan keenya nu oosha yoo nu ooshuu baates sakanaaf sagannu kana bariidhani maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Ameen. Biyya Arabaana keessa isaan billaa fudhatanii dhaqanii qalan agartaniittu bishaan qarqaratti geessu yeroo hundumaa fakkaraa ilma Waaqayyoo Waaqa jiraataa ol qaba deemu. Kanaaf abdiin keenya jiraataadha. Waaqayyo nuuf agarsiisuudha. Relationship nati isaa wajjin qabdu laafaadha taanaan abdiin dubbadhe kuni cuwat bichaa onoo iqaraal. Dhuunfaa keetti buusaan nan kana as jirtan kun isatti cimina ganamaaf galgala isaa wajjin cimnee jirra taanaan isin keessaa bobo'a akka biddaa. Isin keessaa olota akka biddaa. Ameen ameen. Kanaaf obboloota koo adaraa abdii keessan kanatti jabaadha. Ajabaan nu abdii kanatti. Ameen. Waaqayyo isa dhageenya nuuf eebbisu. Let's arise. Abdiin keenya jiraataadha. Abdiin keenya jiraataadha. Abdiin keenya jiraataadha. Abdiin keenya jiraataadha. Ameen 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 ameen. Abdii bara bara abdii jiraata. Abdii jiraata abdii bara bara abdii bara bara abdii bara bara. Ilma Waaqayyo Waaqa jiraata abdii bara baraatiif nu naqatte. Haleluuyaa. Aduun hin barbaachisu jiin hin barbaachisu. Inni isaan waame ifa isaaniiti jette yaa Waaqayyo. Ifa bara baraa keessa jiraachuudhaaf eternity wajjin jalqabuudhaaf ilma Waaqayyo waamicha nuu laatteef si haa galatu. Waamicha nuu gooteef si haa galatu. Si wajjin baanee akka galluuf si wajjin akka jiraannuuf intala kee taanee ilma kee taanee akka jiraannuuf ilma Waaqayyo Waaqa jiraataa si haa galatu. Si haa galatu si haa galatu si haa galatu Yesuus. Si haa galatu si haa galatu ilma Waaqayyo si haa galatu. Si haa galatu si haa galatu si haa galatu Yesuus. Si haa galatu ilma Waaqayyo si haa galatu si haa galatu. Si haa galatu si haa galatu Yesuus. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Abdi bara bara abdi jirata. Isan dule isan dulomne.
dhufeen isin fudhadha walii wajjin jiraanna jette Yesuus. dhufeen isin fudhadha walii wajjin jiraanna itti fuftu jette yaa Waaqayyo. kan qaxiinu kutee deemuun jiru itti fufna si wajjin itti fufna. jireenya itti fufiinsa qabu nuu laattee si haa galatu. jireenya bara baraa nuu laattee si haa galatu. abdii bara baraa nuu laattee si haa galatu. ijoollee Waaqayyoo jedhamne akka waamamnu mirga nuu laattee si haa galatu. si haa galatu 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 ilma Waaqayyoo si haa galatu. si haa galatu sagaleen nutti xinnaatee si haa galatu. sagaleen nutti yaratee si haa galatu 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 galatoomi Yesuus. maqaan kee haa eebbifamu ilma Waaqayyoo. naataa kun Yesuus, do I deserve it? naa malaa kun gooftaa bara baraa guyyaa guyyaatti si madeessuurraa nu eegiyati. guyyaa guyyaatti si madeessuu si gaddisiisuurraa maqaa Yesuus Kiristoosiin nu baraari. nu baraari. garaan kee nutti ciisu Yesuus. yaadni kee nutti ciisu yaa Waaqayyo. hafuura qulqulluu yaada nutti si ciisu. gooftaa bara baraa kan si gammachiisu yaada garaa akka qabaannu ati nu gargaari. hatuu sobuu yaa Waaqayyo ciigoorra nu eegiyati. arrabni kun arraba dhugaa dubbatu. ijji kun ija jaalalaa. arrabni kun arraba jaalalaa. dhageettiin kun dhageettii jaalalaatti geeddaramu yaa Waaqayyo. isin buusaa nanna waliiti jette. buusaa qaama tokkooti isin jette gooftaa bara baraa. harki gaa miilla mataare. miille gaa ijaa mataare. ijji ka'ee arrabaa mataare. arrabni ka'ee ilkaana mataare gooftaa bara baraa. maqaa Yesuus Kiristoosiin jaalalatta jijjiiramu buusaan kun jaalalaan nu biti. barri keenya hundinuu yaa Waaqayyo siin golgamee raawwatu. waan nu dhageesseef si haa galatu. yaa abbaa keenya waaqarra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u. mootummaan kee haa dhufu. jaalalli kee waaqarratti akka ta'e akkasuma lafarrattis haa ta'u. annugoo buddeena keenya irraa nu kenni. yakka keenya nu dhiisi. qorumsatti nun galchin amaa nu oolchi malee mootummaan keetiyoo humnis galannis bara baraan. yaada keessan garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhadhaa. eebba isaa fudhadhaa. Waaqayyo isinaa eebbisu isinaa eegu. Waaqayyo fuula isaa isinii ibsu isinitti araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti deebisu nagaasaa isiniif haa kennu. maqaa Waaqayyo abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu Waaqayyo tokkoon ameen. ameen ameen.